እንኳን ሻዕቢያና ወያኔና ሱዳን ሌላም ብትጨምር በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ቅንጣት ታክል ስጋት የለም። ቅንጣት ታክል waraanni inni waggoota lamaaf walii galtee Piriitooriyaatiin qabbana'ee hafuura nagaa uummataaf kenneera jedhamee yaadamaa ture. Hagayya 2026 sagalee meeshaa gurguddaatiin irribaa dammaqee jira. Iddoon dho'iinsa kana daangaa Suudaanitti dhiyoo kaabaa dhiya Itoophiyaa addattaa immoo bakka Sharariinaa jedhamudha. Waraanni kun maaliif dhiyeenya daangaa Suudaanitti dho'ee icciitii isaa bal'inaan qabannee jirra? TPLF humna makaanaayizd ishee isa cimaa kan Armii 15 jedhamu meeshaa ulfaataa fi konkolaattota gurguddoo isnaaperaan fe'aman hidhachiisuun kallattiin humeeraatiin raayyaa ittisaa biyyaa irratti waraana bantii. Kaayyoon ishee rukuttaa tasaa fayyadamuun kellaa raayyaa ittisaa tarsaasuudhaan daangaa Suudaanitti makamuudha. Garuu waraanni waraqaarraa fi waraanni lafarraa garmalee addadha. Raayyaan ittisaa biyyaa hulaa banee galchuun kiyyoo dho'iinsaa keessatti humna kana guutummaatti daaraa godhee jira. Loltoonni TPLF hedduun baqachuun loltoota Suudaanitti makamanii jiru bal'ina isaa ni dhageessu. Ibsa ariifachiisaa fi dhiphina of keessaa qabu tokko bulchiinsa naannoo Tigraay kan adda bilisummaa uummataa Tigraayitiin hoogganamurraa bahee jira. Ibsicha afaan waraanaatiin kan barreeffame yoo ta'u mootummaan federaalaa godina Tigraay lixaa keessatti waraana ifaan irratti baneera jechuun labse. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan icciitii bal'aam kan gartuurraa bilisatee bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayikii gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin. Yooyaa ashamaar kafuunii kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Yeroo addunyaan madaallii waraanaa baagiddu galeessaa rakkoo boba'aa fi dho'iinsa Awurooppaa ija dhiphinaatiin daawwattu handhuura gaanfa Afrikaa dachee gaarrenii fi sulula xaxamaa Itoophiyaa keessaa muddamni waraanaa ifatti dhalatee jira. Waraanni inni waggoota lamaaf walii galtee Piriitooriyaatiin qabbana'ee hafuura nagaa uummataaf kenneera jedhamee yaadamaa ture. Hagayya 2026 sagalee meeshaa gurguddaatiin irribaa dammaqee jira. Iddoon dho'iinsa kana daangaa Suudaanitti dhiyoo kaaba dhiya Itoophiyaa addattaa immoo bakka Sharariinaa jedhamudha. Kuni walitti bu'iinsa tasaa yookaan eegduu daangaa gidduutti kan uumame miti. Kuni waraana tarsiimawaa raafama ji'oopolitiksii fi shira lafa jalaa kan TPLF'n birmadummaa biyyattii fi madaallii humna naannichaa garagalchuuf sa'aatii 0 itti labsitedha. Mee dhugaa dhooftuu kana haguuggii oduu idileerraa mulqinee ija ji'oopolitiksii fi saayinsii waraanaatiin gadi fageenyaan xiinxallu. Waraanni meeshaan jalqabamuu isaa dura waraanni siyaasaa fi dippiloomaasii keessoo guutummaatti gaggeeffamee ture. Umara gaambaa jiru saaxilanitti dho'iinsi waraanaa kun kan dhufe erga TPLF bulchiinsa yeroo Tigraay kan Jeneraal Taaddasaa Warradaatiin hoogganamu guutummaatti diigee aangoo humnaan ofitti dhuunfatee boodadha. Ji'oopolitiksii keessatti tarkaanfiin kun fonqolcha mootummaa keessoo jedhama. TPLF'n sirna nagaa dimokiraasii yookaan bulchiinsa yeroo keessatti of arguuf dandeettis ta'e fedhiin qabdu. Dhaabbanni kun uumamaan dhaabbata waraanaa waan ta'eef yoo jeequmsi dhiphinnee fi morkiin hin jiru ta'e ofii isheetii of nyaattee dhumti. Kanaafuu waliigalteen Piriitooriyaa TPLF'f waraqaa lubbuu baraarfannaa yeroo dhiphuu ture malee galma nagaa waaraa matuma hin turre. Wanti hunda caalaa onnee namaa raasuu fi TPLF uummata Oromoo fi guutummaa uummata Itoophiyaatiif diina ta'uu ishee mirkaneessuun haasaa fi icciitii hoogganaan dhaabbatichaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el torbanoota muraasa dura magaalaa Maqalee keessatti dubbatedha. Inni ifatti ba'ee amma akka durii qofaa hin jirru michuuwwan hedduu qabna ofitti amannas michuuwwan sirna kana kuffisuuf barbaadan qabna yeroo jedhu sagaleen isaa afaan qofa osoo hin taane shira lafa jalaa ijaaramee xumuramee ifaa kan baasudha. Mee dhugaa kana ija madaallii humnaatiin haasafarru. TPLF'n waggoota 27f uummata Oromoo fi sabaa fi sablammoota biyyattii cunqursaa saamaa hidhaa fi ajjeesaa ture. Uummanni Oromoo qabsoo dhooftuu fi dhiigaa kafaluudhaan sirna abbaa irrummaa kana gatiitti irraa buqqisee darbatee har'a garuu TPLF'n deebitee aangootti dhufuuf yookaan yoo xiqqaate biyyattii digdee waraabessaaf firuuf eenyu faana michummaa uumte. TPLF Itoophiyaa jeequuf Eertiraa fi Masrii faana hojjechaa jirti. TPLF'n diina kiyyaa michuu kiyyaa yaadarimee jedhu qabattee humna alaa kan akka Asmaraa wajjin iyyuu shira xaxaa jirti. Kaayyoon ishee mirga sabaa kabachiisuu miti. Kaayyoon ishee Oromoo fi mootummaa gidduutti dhiiga dhangalaastee biyyattii laamsheessitee dhumarratti deebitee masaraa Minilik to'achuudha yookaan ammoo dachee Tigraay guutummaatti kuttee biyya of dandeessuu taasisuudha.
TPLF uummata Oromootiif diina tarsiimawaadha. Sababni isaas hundeen siyaasaa TPLF kan ijaarame baay'ina uummata Oromoo fi dandeettii dinagdee isaa guutummaatti laamsessuu fi harka ishee jala galchuu irratti waan ta'eef. Amma xiyyeeffannoo keenya gara dachee waraanaa daangaa Sudaanii fi bakka Sharariinaatti hanannisuun waraanni kun maaliif dhiyeenya daangaa Sudaanitti dho'e? Kuni gaaffii ji'oopolitiksii waraana isa guddichaati. TPLF'n erga meeshaa waraanaa ishee gurguddaa waliigaltee Piriitooriyaatiin dabarsitee kennite jedhamee booda deebitee waraana guutuu loluuf ujummoo argansuu alaa barbaaddi. Daangaan Sudaan TPLF'f karra isheen meeshaa waraanaa boba'aa fi deeggarsaa biyyoota diina Itoophiyaa ta'an kanneen akka Masrii warra dhimma laga Abbayyaatiin dhiphatan irraa itti argattudha. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa dhugaa tarsiimawaa kana sirriitti beeka. Waraanni daangaa Sudaan irratti eegale kun waraana qawwee qofa osoo hin taane waraana kokkee waludhuuti. Mootummaan federaalaa karaa loojiistikii kana guutummaatti cufuuf yeroo socho'u TPLF ammoo ujummoo hargansuu ishee banachuuf lubbuudhaan falmaa jirti. Dhugaan kanneessaan inni biraan haala uummanni Tigraay fi dargaggoonni keessa jiranidha. Ministeerri jallisii Itoophiyaa Dr. Abiraam Balaay dhugaa qaanessaa tokko ifatti saaxilanii jiru. TPLF'n dargaggootaa fi daa'imman Tigraay warra waraana hin beekne dirqiidhaan guurtee kaayyoo fi galma hin qabnetti akka baalaatti harcaasaa jirti. TPLF'n meeshaa ammayyaawaa fi xiyyaara waraanaa dhabuu isheerraa kan ka'e tooftaa waraanaa isa durii dambalii namaa fayyadamaa jirti. Kana jechuun ulaa rasaasaa raayyaa ittisaa biyyaatti daa'imman kumaatamaan lakkaa'aman fuulduratti hiriirsuudhaan qaama diinaa dadhabsiisuudha. Dargaggoonni Tigraay waraana kanarraa baqachuuf yaaliin isaan godhan ragaa duguuggaa sanyii TPLF ofii ishee uummata ishee irratti raawwachaa jirtuuti. Madaallii waraanaa kana keessatti mootummaan Itoophiyaa haala ulfaataa fi xaxamaa keessa jira. Raayyaan ittisa biyyaa dirree tokko qofa irratti lolaan hin jiru. Gama tokkoon ishee tasgabbeessuu, gama biraatiin ammoo dhiibbaa dippiloomaasii biyyoota dhiyaa fi dantaa naannichaa madaalu. Hardhammoo TPLF ishee ekeraa du'aa taate waliin loluu irratti argama. Mootummaan federaalaa dandeettii loojiistikii diroonii fi gurmaa'insa waraanaa isaatiin guutummaatti madaallii isaa eeggachuu danda'a. Garuu waraanni kun waraana dhiigaa walirraa hin cinne kan dinagdee biyyattii dhiigsuu fi xiyyeeffannoo misoomaa irratti guffuu ta'uudha. Waliigalteen Piriitooriyaa inni dafqaa dippiloomaasii gamtaa Afrikaatti dhufe amma eeboo TPLF'n waraanamee dhiigaa jira. TPLF waraana kanaaf yeroo qophooftu nuti michuu qabna jechuun of tuulummaadhaan sirna biyyattii diiguuf sa'aatii 0 labsitee jirti. Waraanni kaaba Itoophiyaatti eegale kun waraana qawwee qofa osoo hin taane waraana birmadummaa, muddama ji'oopolitiksii alaa fi keessoo akkasumas morkii sammuuti. TPLF of tuulummaa isheetiin ibiddatti utaaltee ibiddi daangaa Sudaan irraa qabate kun madaallii waraanaa dachee sana guutummaatti garagalchee xumura irratti eenyuun akka daaraa godhu humna waraanaa qofatu murteessa. Waraanni xumura hin qabne inni ija shakkii fi eegumsaatiin daawwatamaa ture dhukaasa qabatamaa fi dhiiga dhangalaasutti ce'ee jira. Kuni waldhabdee daangaa yeroo gabaabaa miti. TPLF'n ujummoo argansuu ishee banachuuf ho'iinsa tarsiimawaa isa dhumaa uumuuf carraaqqii gootedha. Iddoon sa'aatiin 0 itti labsame humeera. Ulaa dippiloomaasii fi waraanaa kan dachee Sudaanitti ishee baasudha. TPLF humna makaanaayizidii ishee isa cimaa kan Armii 15 jedhamu meeshaa ulfaataa fi konkolaattota gurguddoo snaayiperaan fe'aman hidhachiisuun kallattii humeeraatiin raayyaa ittisa biyyaa irratti waraana bante. Kaayyoon ishee rukuttaa tasaa fayyadamuun haleellaa raayyaa ittisaa tarsaasuudhaan daangaa Sudaanitti makamuudha. Garuu waraanni waraqaarraa fi waraanni lafarraa kan malee addaa raayyaan ittisa biyyaa inni duraan qophii xiinsammuu fi loojiistikii xumuree eegaa ture. Ulaa banee galchuun kiyyoo dho'iinsaa keessatti humna kana guutummaatti daaraa godhee jira. Konkolaattonni gurguddoon fiigichaa fi of tuulummaadhaan dhufan haleellaan ibiddaa irra ga'ee caccabanii jiru. Wanti hunda caalaa onnee namaa raasuu fi madaallii ji'oopolitiksii gaanfa Afrikaa saaxilu garuu gochaa Armii 70 TPLF raawwatedha. Gariin waraanaa kun yeroo ibidda raayyaa ittisaa biyyaa argu meeshaa isaa gatee miilaan fiigee dachee Sudaanitti baqate. Achittis waraana Sudaanitti makamuun isaa ibsamee jira. Kuni waraana idilee keessatti kan agarsiisu tokkoffaa diigamuu xiinsammuu waraana loltoota TPLF mul'isa. Lammaffaa fi inni guddichi waraana bakka bu'iinsaa ifatti saaxilee jira. Waraanni Sudaan ofii isaatii daangaa Itoophiyaa irratti lolaa jira. TPLF ammoo diina biyyattii kanaan walitti makamee jira. Kuni TPLF'n ajandaa alaa keessattuu kan biyyoota dantaa laga Abbayyaatiin dhiphatanii raawwachiisuuf akka bobbaatti ragaa qabatamaan kan mul'isedha. Ajajaan ajaja kaabaa abbaa Leetenant Jeneraal Asaffaa Cheekol haasaa madaallii waraanaa kana ibsu tokko dubbatanii jiru. Isaan diinonni Itoophiyaa yeroo ammaa walitti dabalamaa jiru yeroo jedhan shira Sudaan Masrii yookaan qaamolee biroo kan lafa jalaan TPLF'n dhiphaa jiran irratti hubachuu isaanii agarsiisa. Pentaagoonii fi mooraan waraanaa kamiyyuu akka beekutti waraanni meeshaa caalaa sammuun mo'atama. Leetenant Jeneraal Asaffaan leenjii xiinsammuu kennuun qophii waraanaa uumneen abjuu diinotaa kasaaraa tokko malee haala salphaan fashaleessina yeroo jedhan raayyaan ittisaa biyyaa amma hafuura ofitti suurraa gara hafuura ofitti amanamummaa fi dhabamsiisuutti ce'uusaa labsaa jira.
Garuu dho'iinsi inni guddichii fi ijoon dubbii waraana kana daangaa kaabaa irratti qofa hin xumuramu. Onneen diigamaa fi xiyyeeffannoon TPLF inni dhumaa Finfinneedhaan asirratti dhugaan hadhooftuun tokko ni baam. Waggoota 27 TPLF masaraa Minilik keessaa dhiiga dhangalaasaa sabaa fi sablammoota saamaa ture. Bara 2018tti sirni kun yeroo kufu meeshaa waraanaatiin osoo hin taane dhiigaa fi lafee dargaggoota Oromoo 10,000 aarsaa ta'ini. Dhaloonni kun lubbuu ofii kennee TPLF Finfinnee irraa buqqisee gara Maqaleetti oofee har'a TPLF deebinee Finfinnee seenne jechuun yeroo abjootu kun abjuu guyyaa saafaati. Finfinneen amma booda kellaa sibiilaa Oromoo fi sabootaati. Haala xaxamaa kana keessatti ejjennoon uummata Oromoo fi dhugaan ji'oopolitiksii waraanni yeroo hundumaa dhiigaa fi dinagdee dhangalaasaa faayidaan waraanaa baay'ee xiqqaadha. Akkuma xiinxaltoonni ibsan ammas karaa nagaa dhaabbata gamtaa Afrikaatiin furmaata barbaaduun dursa kennamuu qaba. Garuu yeroo birmadummaa fi qeena balaa jala galu yeroo diinni meeshaa guurratee waraanatti fiigu tokkummaan qe'oo fi eeggachuun dirqama seenaati. Walumaa galatti dhimmi waraana haaraa Humeeraa fi Sudaan irratti dho'e kun addunyaa fi gaanfa Afrikaaf dhugaa seena qabeessa tokko ifa godhee jira. TPLF kiyyoo michuu alaa naaf birmata jedhuun of gowwomsitee waraana hin mo'anne keessa seenuun dhiiga ishee dhangalaasaa jirti. Sudaaniin ofitti makuun ishee uummata Itoophiyaa mara tokkoomsee akka diina biyya diiguuf dhufeetti ishee saaxilee jira. Waraanni waraqaa irraa daaraa ta'ee jira. Lafarratti snaayiperaan yeroo barreeffamaa jiru kana madaalliin waraanaa guutummaatti raafameera. Garuu dhugaan lafa jiru tokko qofa TPLF abjuu Finfinnee qabachuu fi madaallii biyyattii diiguu matumaa dhugoomsuu hin dandeessu. Seenaan dhiigaan barreeffame of duuba hin deebi'u gaanfa Afrikaa amma madaallii humnaa isa dhumaa eeggachaa jira. Guyyaa har'aa ibsa ariifachiisaa fi dhiphina of keessaa qabu tokko bulchiinsa naannoo Tigraay kan adda bilisummaa uummata Tigraayitiin hoogganamurraa bahe. Ibsicha afaan waraanaatiin kan barreeffame yoo ta'u mootummaan federaalaa godina Tigraay lixaa keessatti waraana ifaan irratti banee jira jechuun labse. Akka TPLF jettutti lolli kun tasaa kan dho'e osoo hin taane xumura gufuu ugguraa fi dhiibbaa waliigalaa ji'ootaaf uummata Tigraay irratti gaggeeffamaa tureeti. Sirni paartii badhaadhinaa meeshaa waraanaa dirooniitii fi humnoota bakka bu'ootaatiin haleellaa raawwachaa kan ture amma kallattiin duula duguuggaa sanyii gaggeessuuf waraana banuutti seeneera jedhanii himatan. Garuu madaallii waraanaa keessatti waraqaan ibsaa fi dhugaan lafarraa yeroo hunda tokko miti. Maaliif waraanni kun Tigraay lixaatti dho'e? Gaaffiin kun furtuu waraanaa gaanfa Afrikaati. Tigraay dhiyaa dachee qonnaa qofa miti isheen ujummoo argansuuti. Daangaa Sudaanitti waan dhiyaattuuf humni dachee kana to'atee karra meeshaa waraanaa bobaa fi deeggarsa alaa ittiin seenu to'ata. TPLF waliigaltee Piriitooriyaa booda meeshaan gurguddaa erga harkaa fuudhamee deebitee madaallii waraanaa ijaarrachuuf daangaa kana saaqqachuu dirqama qabdi. Gama biraatiin raayyaan ittisa biyyaa daangaa kana guutummaatti cufuu fi fuudhuudhaan dhiibbaa diinaa laamsisuu barbaada. Kanaafuu dho'iinsi shirariinaa kun waraana daangaa osoo hin taane waraana kokkee wal hudhuuti. Ibsi TPLF baase kun waamicha siyaasaa fi xiinsammuu baay'ee xaxamaa of keessaa qaba. Isaan jiraattota Tigraay humnoota nageenyaa dhaabbilee hawaasaa fi amantaa hundumaa hiriirsanii lola wabii jiraachuu biyyaatiif gaggeeffamu kana bira dhaabbadhaa jedhanii waamicha godhan. Dabalataanis badiisaa biyyaatiif gonkumaa harka hin kenninu. Uumaa kaleessaa har'as seenaa dinqisiisaa galmeessuuf qophaa'aa jechuun dargaggoota miiraan kakaasuuf yaalanii jiru. Ji'oopolitiksii keessatti dhaabbanni waraanaa tokko yeroo uummata ofii isaa dirree waraanatti waamu tooftaa dambalii namaa fi of baraaruuf fayyadamaa jira jechuudha. TPLF humna teekinooloojii fi xiyyaara dhabuu isheerraa kan ka'e uummata ishee akka gaachanaattii fi bobaa waraanaatti fayyadamtee madaallii humnaa mootummaa federaalaa laamsheessuuf carraaqqii ishee sadhumaa gochaa jirti. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibu garuu TPLF gara hawaasa addunyaatti garagaltee iyyachuu isheeti. Hawaasni addunyaa miidhaa waraana naannoo kanatti boba'ee kanaan dhufuu danda'u hubachuun dursee tarkaanfii deeggarsaa fudhachuu qaba jetti. Garuu addunyaan amma Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa warri kanaan dura nagaa buusaa jedhanii iyyuun ibsa duwwaa baasan har'a dhoqqee waraanaa Yuukireenii fi baha giddu galeessaa keessatti liqimfamanii jiru. Ibsa baasurraa kan darbee humnaan dhiibbaa geessisuu hin danda'an. Dippiloomaasiin waraana lafarraan dhaabu waraana kan dhaabu madaallii humnaa lafarratti caaluu qofadha. Mootummaan federaalaa dhimma lola sanbataa kanarratti deebii hatattamaa hin kennine. Garuu iccitiin waraana kana ibsa guyyaa tokko keessaa osoo hin taane haasaa muummicha ministeera Abiy Ahmed guyyoota muraasa dura hagayya 7 paarlaamaa keessatti taasisan keessaa dhokatee jira. Haasaan sun madaallii ji'oopolitiksii gaanfa Afrikaa guutummaatti kan saaxile ture. Muummichi ministeeraa ifatti ba'anii Sudaan, TPLF fi Eertiraan Itoophiyaa diiguuf waliin hojjechaa jiru. Kuni shira humnoonni alaa maqaan isaanii hin dhaamne warra laga Abbayyaatiin dhiphatan keessatti hirmaatanidha jedhanii turan. Dhugaan kun sammuu namaa bitaa galchaa. Seenaa keessatti TPLF fi Eertiraan diinota dhiigaa warra waggoota 20f fuulleetti wal lolaa turedha. Garuu seerri ji'oopolitiksii inni guddicha akkas jedha. Diinni diina kiyyaa michuu kiyyaa. Har'a dantaan yeroo Eertiraa, Sudaanii fi TPLF iddoo tokkotti fidee humna federaalaa dhabamsiisuuf isaan tokkoomsee jira.
Muummichi ministeeraa haasaa isaaniitiin waraanni amma Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kun lola keessoo qofa osoo hin taane waraana bakka bu'iinsaa biyyoota gurguddoon qindaa'e ta'uusaa akeekan kuma waliigaltee sirna dargii kuffisuuf ijaarame sana yeroo jedhan madaalliin waraanaa kun hagam cimaa fi xaxamaa akka ta'e ragaa qabatamaa lafa kan kaa'udha. Deebiin Teebbaan lafaasaa kanaaf kennees waliigalteen nagaa Piriitooriyaa guutummaatti boolla keessa galuu isaa mirkaneessee jira. Aangoonni Tigraay waliigalteen Piriitooriyaa 2022 diigameera jechuun ifatti labsan mootummaan federaalaa keeyyatoota waliigaltichaa hojiirra oolchuu dideera. Humnoota isaa dhiyaarraa gara baha Tigraayitti sassaabaa jira. Lolaaf qophaa'eera jedhanii himatan yeroo qaamoleen lamaan waliigalteen nagaa waraqaarraa caccabsanii gataniitti madaalliin nagaa qamee sa'aatiin 0 kan qawwee fi dhiigaa deebi'ee dammaqeera jechuudha. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya isaa qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Egaa xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.